kabajamtootaaf fi hordoftoota kiyyaa bakka jirtanitti nageenyi fi araarri jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechuun jaaladha. Nagaa keessanii ani jira galata waaqayyoo turtiin jiruuf jireenya haalli qilleensaa maal fakkaata? Ana bira baay'ee gaariidha isiniin jedha. Akkasuma hundumti keessan baga ayyaana Faasigaa raaftan hordoftoonni amantaa kiristaanaa. Ayyaanni Faasigaa akkam ture? Maal fakkaata? Manormaa keessatti haalli ittiin ooltan gaariidha. Ana biroon gaariidha waaqayyoof haa galatu. Baay'ee namatti tola. Kan bara kana baay'ee namatti tola. Iddoo garaa garaatti yeroo gaggeeffamaa ture baay'ee tokko das nama jedha. Waaqayyoof haa galatu. Baga nagaa nuu kennee har'a kana geenyeen isiniin jira. Egaa kanatti aansee warreen maatii naaf taatanii koomentii naa barreessaa jabaadhunaan jechaa jirtan galatoomaan isiniin jira. Warreen immoo maatii toonaaf hin ta'in akkasitti na hordofaa jirtan baay'een keessan mul'ata karaa YouTube studio jechaadha. Subscribe godhaa, like godhaa, share godhaa. Share'inis gatii nuun kaffalchiisu, like'inis gatii nuun kaffalchiisu. Kan nuti ittiin ilaalu waan kanaa dhormaati waan ta'eef otoo biyya keessa jiraanniyyuu silaa seenne ilaaleeti like yoo goone homaan hin miidhuu like godhaa isiniin jedha. Yeroo seentan immoo share'idhaan seenaa wal jabeessinaa isiniin jechuu barbaada. Kanatti aansee yaadnan guyyaa har'aa qabadhee dhufe keessatti waan natti fakkaate tokkorraa waan an dubbachuu fedhu tokko yookiin waan namni tokkorraa barata jedhee yaadu yookiin waan namni tokko irraa hubata jedhee yaadu kanani dubbachuu barbaadu jechaadha. Waa'ee obboleettii keenya yeroo darbee gara biyya galaa ta'uu jirtu barcumarra teessee duute. Sababni isaa maali? Namoonni baay'een kan mataa isaaniitti dhiphatan, namoonni baay'een kan mataa isaaniitti bu'an jiru. Nama akkanaa waaqayyotu jaalata. Maaliif sababni isaa yoo jettan kaleessa golaa dhormaa keessatti tarii waggaa baay'ee hojjechuu dandeessi, tarii waggaa xiqqoo hojjechuu dandeessi. Waan ishiin ittiin nuti namni garuu hin beeku jechaadha. Tarii dhiphana ta'uu danda'a, tarii baay'ina dhiigaa qabaachuu dandeessi, tarii waan baay'eetu jira jechaadha. Maaliif haatolmaa kan nuun beekne kan dhufkatanii aadaa hojjetanii lafa galmaata isaanii ga'anii immoo kan maatii isaaniitti hin dabalamne baay'ee jira. Maaliif sababni isaa maali yoo jettanii tarii beela'uun hin jira, aaruun hin jira, waa baay'ee jira golaa dhormaa keessa. Ishiin xiqqoon nama ajajji waan ta'eef inni guddaas nama ajaja inni xiqqaas nama ajaja waan ta'eef gaafa sana waan ta'e baay'ee namatti ulfaata. Hojiin hin jira. Iddoo tokkotti immoo nyaannumti illee haala gaashaan kan hin jirre hin jira. Hundi keessan hin beektu jechaadha. Maaliif iddoo tokkotti kan harka ishiitiin maadaamin qiccitee kennituufis hin jira jechaadha. Iddoo tokkotti immoo akkuma mana isaatti akka barbaadetti qopheeffatee kan nyaatus hin jira. Iddoon hunduu tokko miti. Kanaaf obboloonni goggolormaa keessa jirtan batalaa ganama yeroo kaatan bishaan dhugaa. Ganama bishaan dhugaa, bishaan manaa dhabamu. Maalumtilee yoo manaa dhabame bishaan manaa hin dhabamu. Bishaan keessan ganama yoo kaatan birciqoo tokko yoo dhugdan yookiin immoo alaandee abbaa leetira gimmaashaa tokkicha yoo dhugdan hojii keessan jalqabdanii sanaa booda qursiillee hin yaadattani. Maaliif hojjettan bishaan suni baay'ee isin fayyada. Amma yeroo ciistanii kaatanii tarii coggaraan isin dhukubuu danda'a. Waan baay'eetu jira jechaadha. Durani bishaaniin dhuguun ture. Bishaan siruma yoo dhugeen torbee keessatti fayyitti si'a tokkitti dhuga ture. Amma garuu irribaa ganama yoo ka'ee nan dhuga wixxeetii baay'een argi jechaadha. Maaliif ninallee hin dadhabsiisu jechaadha. Kulaalitiin illee nan dhukkuba jechaadha. Dur maal ta'e asiinis na dhukkubaa asiinis na dhukkubaan jedha jechaadha. Kanaaf bishaan baay'ee faayidaa qabu. Bishaan illee dhugaa ganama yeroo kaatanii asumatti aansee jechaadha. Balaa lolaa yeroo darbeetiin namoonni baay'een kan ammanaan hin lakkaawwamne namoonni baay'een dhumaniiru. Akkasuma immoo lubbuun namoota baay'een manni itti jigee fooqiin gaditti kufee kan fixe baay'ee jira jechaadha. Maaliif kun eegamsa waaqayyooti. Bara kana keessa inni darbee inni ijaarratee hin heerumee jedhu malee akkuma heerumni bara dhumaa keessa heerumni hin baay'ata obboloota koo. Bara dhumaa keessa duutis hin baay'ata. Maaliif sababni isaa barichi bara dhumaa waan ta'eef, barichi bara rakkinaa waan ta'eef. Kanaaf namni rakkina kana ooluudhaaf yookiin dhiphina kana ooluudhaaf maal gochuu qabna? Waaqayyoon kadhachuu qabna. Tokko immoo yoo amma namni tokko nu biraa gaarii hojjeta yoo ta'e, namni tokko nu biraa guddachuuf tattaafata yoo ta'e, gaafa nama sanatti inaamu, gaafa nama sanatti waan hin taane hojjennu eekamsi waaqayyoon itti dhufuu danda'a. Balleessaa keenya irraa kan ka'edha. Bakka garaa garaatti kufnee kan hafnu, bakka garaa garaatti kan rakkinni nurra ga'u jechaadha. Maaliif dhiifama xiqqoo taalota qabee jira.
yeroo maraa ijoolleen keenya iddoon maleetti kan kufan iddoon maleetti kan hafan baay'ee isaanii ni argina maaliif hojjettanii rakkinni kenna hin dhiphannaa waa baay'eetu jira waan ta'eef akkasuma immoo asuma taansee obboleettiin tokko mana kontiraataatii eeggan bahee waggaa 8 mana kontiraataatii eeggan bahee waggaa 8 garuu waggaa 8 kana keessatti akkuma kontiraataatti hojjedha guyyaa tokko taa'ee hin beeku 1700 nan hojjedha garuu nan hojjedhe malee garuu homaa hin qabu waa tokkollee hin guduunfanne maatiin ani birrii kootti kennadhe yookiin namoonni ani birrii kootti kennadhe na dhiisaniiru garuu homaa waan tokko harkaan qabu gara biyyaan gala jedheen mee kana maal mala naa dhooftaa mee kan koo kanarratti maal dubbattaa namoonni baay'ee waa'ee koo kanarraa barachuu danda'u waggaa 8 hojjedhe akkuma dhala namaa golormaa keessa 1700 gaafa waggaa 8 golormaa keessa hojjedhee jedhu namoonni itti kennadhe maatiin itti kennadhe na kaadee umaa tokko hin godhanne humaa hin qabu amma garuu galuuf jedhee tananii jaarfan kana fixeen gara biyyaan gala jedheen yeroo nan hiiqaa koo bibbitadhee maaltu naa xumurame maaltu naa hanqate jedhuuni muddumtuu narraa goree namni tokko nan dubbisu maal jetta waa'ee koo kanarraa namni waa barachuu danda'a waan jettu wayna gaafattee turte obboleettiin tokko jechaadha maaliif xiqqoo ani dafee waasaappi seenee waan nama dubbisneef baay'ee tokko naannaa torbee tokko tureera sababni isaas torbee darbee xiqqoo waan utaalonni qabee jiruuf baay'ee tokko ani viidiyoo siin hojjennee bilbila iyyuu ilaalaa hin turre kanaattidha. Ifama siin jechuu barbaada ani akka kootti birriin fixeensa ganamaati yookiin horii cubbuuti birrii namni birrii gaafa argate halagaanu si jaalata gaafa birrii argate halagaani ati na jibba jettu si jaalata birriif jecha kana hubadhu halagaan ati har'a osoo birrii of harkaatii qabaattee nama gana dabalattee humnuma kee kana baaftee gana hojjettee waan guluufatu taateeti halagaanuti faarfannaa tokko takkas jedha yommuu of harkaa dhabanii firriyyuu naala goomaa yommuu of harkaa qabanii halagaanuu firoomaa jedha faarfannaa tokko jechaadha maaliif yommuu ati harkaa qabdu halagaanuu firadha yoo ati harkaa qabne immoo firriyyuu naala goomaa maaliif faayidaa tokko waan hin qabaanneef jechaadha kana dogoggorri ati qabdu maali yoo jette an dogoggora keessa gaarummaa keessa itti mee darbaa jechaadha dogoggorri ati qabdu birrii waggaa 8 kana muluu nama tokko yookiin nama lama kana amantee birrii amma kana irratti gashite osoo isaan kan isaanii godhatu malee kan kee waan siin gooneef namni tokko gaafa waggaa 2 irratti ergee inni ilaala maal laa gootanii jedhee hin gaafata hin qorata duubarra nama siin gaafata as deebiiti immoo namni sun iyyuu haala inni keessa jiru siif galama gaarii sii gochaadha gaarii sii gochaa hin jiruuf jechaadha ani akka kootti atis dogoggora baay'ee qabda birrii waggaa 8 kanarraa namni tokko namni amma biyya ormaa keessa jiru namni akkaawuntii mataa isaa hin qabne jira jedhee yaadu tokko immoo gaariin jira bar namni haata abbaan gaariin jiru obboleettiin gaariin jiru akkasuma abbaan manaan gaariin hin jira tokkotu jira malee hattuun tokkotu jira malee kan nama awwaaltu kanaaf ani akka kootti ammallee yoo ta'e obsan kutatiin hin siinja obsan kutatiin yoomillee obsi si barbaachisa yoo obsite waan baay'ee bira geessa ani akka kootti akkuma ammallee waan hin siidhaamu waggaa tokko dabaladhu waggaa tokko dabalatte kana keessatti immoo yoo sitti tole amma ji'a 4 qabaa ji'a 4 kana hojjedha jedhee yaada garuu jarri deebinaan hin jenne ammallee ani hojii kana akkuma qo'aamitti waggaa 8 jara kana bira hojjedhe garuu paaspoortii harkaan qabu jette garuu immoo jara kana bira waggaa baay'ee hojjetteetta birri gaashaa sii kaffaluu baay'ee si jaalatu kanaaf yoo karaa tokko si qabe karaa tokko immoo biddeen sii baasa waaqayyo kanaaf obsii dhuma jabaadhu hojjedhu siin jedha birrii amma hojjettu kana waa baay'ee baratteetta boleessa keerraa waa baay'ee baratteetta boleettii keerraa baqa haadha dhabuun kee waa baay'ee si saaxileera kanaaf amma immoo maal goota seete ani akka kootti gara akkaawuntii keetti ergattee akkaawuntii keerra kaawwattee yeroo galte hojii tokko yoo qabatte waan hundumaa godhachuu hin dandeessa waa xiqqoo keessaa waa guddaa dhufa guddina miliyoona 2 miliyoona 3 miliyoona 1 1,500,600 akkaawuntii irra qabaataniif miti 200,000 yoo gaashaa yoo qabaatte ati nama gaarii yoo taate hojjettee jijjiiramuu dandeessa. Amsan isiif qabu kan golormaa keessatti qorichan dhugaa golormaa keessatti waan tokko nuuf godha jettee hin yaadinati sammuu kee hin dhiphisin kana waaqayyotti gati dhiisi waa'ee kee jecha birriin har'a bade kuni boorsiif dhufuu danda'a
fixeensa ganamaati birriin hin badaa hin dhufa. Kanaafi waan ati hubachuu qabdu kanaan siin jedha. Hundumti keessan tarii kan akkuma ishii kana rakkina qabaachuu dandeessu. Maatii keessanitti waggaa baay'ee hojjettanii ergitanii kanumaa dhimma irra isiniin oollee akkasuma abbaa manaa keessanitti ergitanii birriin kan dhimma irra isiniif hin oollee xiqqoo sammuu keessan ofii yaaduun of qabuun barbaachisaadha. Batalaa nuti shamarran biyya ormaa keessa jirru nama tokko dhukkuba jedhanis kufneetu makaana. Duubatti hambifachuu hin beeku. Nama tokko rakkate jedhanis kufneetu makaana duubatti hambifachuu hin beeku. Kanaafi ofii keessanii fi haati ilmoo ishiirraa ofirraa ibidda buusat ilmoo ishiirraa ibidda buufuutii jedhamtiire osoo ofirraa hin buusin ilmoo irraa buusin naqxu jechaadha. Kanaaf ofii keessaniif of ta'a jiraadha obboloota koo. Yoo of taatan, yoo of harkaa qabaattan kan fira isin jaalatu, yoo of harkaa qabaattan kan namni isin jaalatu, yoo isin of harkaa hin qabne namni garagalee isin hin ilaalu. Namnumtu garagalee isin ilaalu. Biyya arabaa dhattee abbaa argitee ilaattee dhufte kunoo harka ishii duwwaa ishii sana jedhanii quba sitti qabu. Ishii sana jedhanii quba sitti qabu. Kanaafi waan kanarraaf qusadhaa. Meeqaan keenya meeqan ammaa mana jaaree, meeqaan keenya meeqan lafa bitatee, meeqaan keenya mee birrii kan akkaawuntirraa hundumtuu qullaa deema. Utuma madaaminitti bittee irra buustee maqaadhaaf socho'aa malee keessi namoota baay'ee gubataadha. Kanaafi adaraa keessa waan akkanarraaf qusadhaa fi eeggadhaan isiniin jedhaa. Waan hundumaa keessattuu biyya keenyaaf illee waaqayyoon kadhadhaa. Lafa jirtanitti gola jirtanitti gaafa biyya ormaa keessaa gara biyyaa galuu kaatan immoo nan deebi'a jedhaatii gara biyya keessanii deemaa. Maaliifi barchi bara ulfaataa barchi bara rakkinaa waanta ta'eef barchi bara dhumaa waanta ta'eef laphee dhiifamaa walii keessaniif qabaadha. Kanarra argannee borduun kanarra mul'annee bor dhabamnu kanaaf jecha walitti hin bu'ina. Maaluma irratti iyyuu isiniin jechuu barbaada kun dhaamsa kooti. Hundumti keessan laakinaaf godhaa, sheerinaaf godhaa, koomentiinaaf godhaa na jabeessaan isiniin jedhaa. Yaannani qabu guyyaa har'aa kanumadhaa. Viidiyoo biraatti immoo walitti deebinutti nagaan tura. Baay'ee xiqqoo dhiifamu taaluun baay'ee naqabee jira. Koronaadha immoo akka jedha koronaa miti taaluma naqabe.